الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سورة البلد سورة ومكة دبت يجودا البلد وغاني في جنة اليرنين وغا دبنة بلد الحرام ما ترابي كما بيا خبجمتو تاتسن بيا مكة سنيتي ترابي كما بسم الله الرحمن الرحيم جنة غرانا لا أقسم جتون خخته لا تنما سلا جانين زايدة جتودا أقسم جتما أقسم جتون خخته بهذا البلد بيا مكة تنان خخته وأنت حل جتون أتي حلالي بهذا البلد يجون بيتنا اللولون سيف حلال قدامي جريتشودا إرجمان عليه الصلاة والسلام بيمكات اللولون نموت ناندراتي تقول فلال قدامني جان أنا فومو قويا كيسا يرو تكاكو فلال قدامتي غنم الران كاتريتي يجوغا يرو سنالال ناقودامتي ملي يرو اندامتي نبودل ما تنم تقول فلال قدامون تيسو بيتنا اللولي بيتنا جابسون جيم إرجماني سنيفو وأنت حل لك يجون تسيفلال بهذا البلد بيا مكة تنالل تشبستي كافر توتا انجفتشويا يوخيو لا أقسم جتون نينكا خطا بهذا البلد يجون بيا مكة تنا نينكا خطا وأنت حل جتون حالات قبتي جرتون بهذا البلد يجون بيا تنا حالات قبتي جرتون إيه أتو خيت جرتا خنو بيات خيت جرتو نينكا خطا يجي dhuguma suuraan tun suuraa makkaati yeroo tan ergamaan makka jira isii ati keessa qubattee jirtu saniin kakadhee jechuudha wawaalidin jechuun isa abbaa ta'een kakadhee wamaa walada jechuun waan inni hore saniinis kakadhee jechuudha ilmaan isaati waalidiin abbaa jechuudha wamaa waladaan ammoo ilmaan inni abbaatti ta'e jechuudha walumaa galattuu maal jechuudha namni addunyaarra jiru kuni Kinaan kun abbaadha kun ilmoo bakka dhumte dubbiin lubbu qabeeyyii taanaanis wantoonni biraatis akkasuma kun abba kun ilmoo kanumattuu dhumti bakka rabbiin wanta lubbuu qabduun kakadhe jechumaaf deemare wawaalidiin jechuun aadamiin kakadhe wari jeefaffaruu jiramma waalidiin guddaan eenyu aadami dhuguma wamaa walada jechuun ilmaan isaa jenereeshina isaa kan inni hore kanaanis kakadhe قاقول ربي جوابني سيدا كنو لقد خلقنا الإنسان جيم ربيني خنا دي بسان لقد خلقنا الإنسان تقوتن إلمنا ما خناني أمني في كبد يجون إنكي أدى خيثة أمني جي الدنيا تنخيث العالم بروبليم باي جيري جودا إنكي إيسرا إيغلا يوجتي ويا جلق أبغرتي دلتو خاني هنطورا ساموران أچمرا سينا جيجودا kana keessa baanaan absumaan raamuranii ammaasii si bakka ijoollummaa tana keessa baanaan cinqii adda addaa dhufa piroobileemni baay'ee jireechuu addunyaa tana keessa laqad khalaqna al-insaana dhugumatti ilma namaa ni uumne nuti fi kabad jechuun isumaa jabaa goone uumne jabaadha bakka aniyaan isaati cimtuudha hujummaan isaatu cimtuudha bakka qaama isaa cimaa duba nuti kennine kana maaliif nu gabbaruu dideef deema rabbiin yookaan jennee hafa soru taate yookiin addunyummaan tunuu bu'aa fi bayii qabdi jechuudha namni addunyaa tana keessatti argamee gammachuudhaan hanqa duutti jiraate inumaa hin jiru yoo har tokkoon gammadde har tokkoon rifatta jechuudha bakka gaddaa fi gammachuunis waluma bira jiraataa jirti piroobileema adda addaa jira bu'aa fi bayii qabdi jechuudha bakka jiruun addunyaadha kararri isiidha akkanuma qat jeen deemu cinqee adda addaa jira eega uumamtan booda cinqamuun keessan naftu jabaadha jechuudha bakka cinqiin ibaadaarraa akka gara isin hin galchine jechuudha deema ayyaxsabu jechuun ni yaadaa jeemma rabbiin gaafate gaafii lolaati alla yaqdira alayhi ahad jechuun nam tokkolleen isa dandayuu dhabuu yaadaasa namuu nan danda'u jaalli namaa kun nuti humna jabduu isaa kenninaan laqad khalaqna al-insaana fi kabadiin ilma namaa uumnee jabaa goone jeelamma asimi sanii wajjin ammoo baay'ee walitti deema kuni ayyaxsabu jechuun ni yaadaa ilmi namaa kun alla yaqdira alayhi ahad jechuun namuu isa dandayuu dhaba nam tokkollee nan danda'u jaa'ii bakka kanatti immoo insaaniin kun eenyu dhiiroo magaa kaafira jennee yoo deemne gaariidha akkas taanaan
يقول يجوني هلكت يجوني بليسه يوكينين فتة مال اللبدن جتونوري باية دام فتة بريا مال رت حرام لتي وري باية فتة ملا نبي محمد يلولو رتي إسلامنا دبم سيسو رتي وبكاوان باية باسي واحد دو فتة أيحصل يجوني هذا علمنا ما قن مو إنجبا خيد بوته وركا بوجالي في شريك نساء ورقة أبين ثاني مسلم توت مالو لو خيد تبم سيسي جودا بافنا ومثلا ونينو تبابنا تنومان الراتي سودي ديكامي غرغلي قبيف نياتماس أما تيسغا غمتا وني جيراني وان كان ديسوس ولتني زنما تيسي لولو قمنا مسلم توتا في راجي بيسو قمنا جاني لفاول كاسنا ما تيسي خنا يم مربين خسارة جري كافر توتا تجيرو چورا ورغا ايا سو يچون يا دايل منما علم يروا يچون مو يسار کو دب نتي سنگرو جچو يا داسا نگرا بركاي نتيجرو جيم هم توتاتو نگرا يو چنكما كافر تو ني كاي تجيرو خنا نتي نگرا halkanii guyyaa ciisa dhabanii amantii tana balleessuuf kaanii dhaabbachuu isaanii ni garra alam naj'al lahu jechuun meemma inni kuni amantiin balleessaaf deemu odoon ta'in shari'aa tana diddaadhaaf ka'uu odoon ta'in ni'maa nuti isaa goone tana galata galchee jira jechuun gaafachuu deema rabbiin alam naj'al lahu nuti isaaf hin goone isa goone jechuudha ayneen jechuun ija lama mee isaaf ija laman kennineeje نعمة إجلماني تو قلشة في طوني دندا جميل من ما قن إجتو نملا مقالا باتي وان بتشو دنديسو متي مليانا ميكا يو بافتي أركتشون دنديسو برقوماني ما قدورا ولسانا جتون أكتما الربا إسافين قونيجي الربا إتين دبتي وان كيسا ساجرو تئبساتو إسافين قوني قونيجي چو استفامني يوني سنفي نغتيف الرسيني مال قسيني استفاما تقريري ديچو وكا goonee jirraa jechuun himimee sirri mookamii alam naj'al lahu nuti ilma namaa kanaaf hin gooneessa goone jechuu deema rabbiin aynayni jalamaa fi walisaanan arraba fi washafatayni hidhii lamaan ammaa seese arrabni bichaan kophatti dubbachuu hin danda'ula hidhiin bira jiraatteeti akkasitti bakka hafuura qabuun barbaachiftetti qabdee fi bakka maatii hidhiidhaan jechuun barbaachisetti jaamee hidhii wajjin wal gargaareetimma ilmi namaa silaa hidhii qabaachuu baatee wanni kasi fokkataan jirtu inuma kademi nama hidhiin tun irraa qotte takkaan agarra isin ka eega qofle baqa yeroo hundanuma qoflu fakkaata hidhii fixatee mire eeyyuwa dhuguma akkasuma namni ilkee dhedheeratu gaafa du'ellee kanuma qoflu fakkaata hayye namni keenya bare waan ji'uus laalee jaa dhuguma washafateen jechuun hidhii lamaan isaaf hin kennine jee nuti goone waadee inaa jechuun isaaf addan baafneeyi anna jideen jechuun hamtuu fi toltuu lamaan jechuudha edhuga anna jideeni baddaa lamaan najdi ogaa jenne maal jechume lafa ol ka'aa tokko baddaa lamaan jechuu kun immoo gooroo lamaan jechuudha amala khayriinis gorroo takka hamtuunis gorroo takka maasiisi nuti kanatti ilma namaa kanaaf addan baafne sajje adda baafneefi hamtuu fi toltuu adda baafneefi jira nuti ilma namaa irraa calin jenne dhuguma quraanni guddaan kun wanni rabbu'e hamtumaa fi toltuu danuu baatu ergamoonni maasis wanni itti ergaman hamtuu fi toltuu ummataaf adda baasuudhamma yookayoo waadee inaa'u jechuun nuti isan qaceelchineessa anna jideen jechuun harma lamaan jechuudha ilmi namaa gaafuma haadha garaa gabbuu harma barbaadu eegaltila ijoolleen rabbumaatiitu barsiise malee waan haati barsiiftuusi miti waan ilmi namaa barsiise miti jechuudha harma lamaan bakka jiru wallaalu irra deemee barbaadata odoo umaan barii nigaa kuni falaqtaamal aqabaa jechuun mee inni kun tabbata ka maaliifin dabrini je aqabaa jechuun maal jechuudha tabba jechuun lafa ol ka'aa takka bakka tana laalamma nama lubbuu isaa qabee dirqiin dabarsuu danda'uutu dabra malee nama hundaa mitimma wanni kun maali dhiiroo wanni tabbaatun akka nama oloo deemuuti nama rabbiin isaa laaffise malee wanni kun iqtihaama jechuun sila maal jechume maa isin darbin odoo if quban qabne jechuudha dhuguma bar ilmi namaa yoo if gorsee akhiratti sawaabatti hirkattaa bar waan akkana harkattaa je'ee kasiyyoo if jajjabeeyse malee tabbatana ba'uun ni jabaatte jechuuf amma rabbiin akkana jee falaqtaamal aqabaa jechuun gooroo takka maan qaarin maan dabri mee tabbata yoo dhiira ta'e eeysa isiin sun wamaa adraaka maaltu si beeksise mal aqabatu jechuun waan tabbisuun taate ni beeytaa jeetime
hin beeytu yoo nan sitti hime malee faqqu raqabatiin gabra bilisoomsuudha. Raqabaa jechuun yoo kun silaa maali gateetiidhamma. Gateetii gabrummaa jalaa baasuu jechuudha. Gabra tokko bilisoomsitee bilisa gootee akka ifiin deemee hojjetatu godhuu jechuu wakka. Tanammoo nama lubbuu isaa qabuu danda'eetu nama bakiilan ta'iniitiitu waan akkanaa kana hojjechuu danda'e gabra bilisoomsu. Hayyoo ixaamuun jechuun yookiin nyaachisuudha. Fi yoomiin guyyaa zii masgabatiin beela jabduudha jechuudha. Yeroo beelti jabeessite nyaachisuudha. Eenyu? Yatiiman jechuudha lamama fuulbiidha. Yatiiman jechuun ijoollee abbaan qabne ذا مقربة jechuun tafiraa jechuudha. Fira kee ijoollee takka ta'u gartee firri kee raaduu isa nyaachisu abbaatti yaaduun qabdu lamma ijoolleen tun. Dhuguma nama jabaatiitu ilmoo isaa bira dabree ilmoo abbaan irraa du'e yaadachuu danda'a jechuudha bargaa. Kuni dhugumaan tabba jechuudha. Akka nama oloo deemeeti. Miskiinan jechuun yookiin miskiina ذا مقربة harkaan lafa qabate jechuudha. Matarabaa jechuun maaquudu mina turaaba. Biyyee tuquu jechuudha. Maali? Huccuun qabu qaamni isaa lafa rafa jechuudha. Dhuguma baruma harkaan qabu maaseesee wanni inni qabu yoo taate biyyumarra jiru san qofa malee uumaan qabuudhamma. Duubaree bakka kanatti miskiinaa fi faqiira yeroo biraa hoggaa kompeer godhan faqiiraatiitu irra hamaa jedhan. Faqiira jechuun nama waa takka illee hin qabne harkisaa duwwaa jechuudha. Miskiina hoggaa jenne immoo haajaa jajjabduu afurfaar tatee tashanaffaadhaa takka hoggaa dhabe miskiina jedhama. Fakkaanatti lima saakiina yaamaluuna fil baarii jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Doonii dubbatee dooniin sun jara miskiinaa kaa garba keessa baara keessa hojjetaniif taatee jeelaalamma dooniin sun. Safiinaan sun odoo safiinaa qabanuu rabbiin miskiina jeen jara kana. Duuba hojjennaan wanni kun miskiinaas ta'e faqiiraas ta'e wal dabarreetiis waamamuu ni danda'a jechuudha. Yeroo garii nama harkisaa duwwaatiinis miskiina jedhan. Miskiinan ذا متربة جيم ربين. Miskiina harkaan lafa qabatee qabiyyee malee uumaa hin qabne sayya. San nyaachisuudha. Saniifuu laalamma namni kun nama baay'ee cinqame jechuudha bara. Gabraas bilisoomsee garagaleen maatis yataamaas nyaachise miskiinaas nyaachise. Kun imma tabba guddoo takka jechuu bakka. Isii tana keessa sadarkaan guddoon jiraatte taanaan akkasuma maatis namni qorqodaa waan kana hojjechuu hin danda'u taanaan rabbiin isii tana aqabaa jee moggaase. Aqabaa hoggaa jenne silaa maal jechuun gufuu jechuudha. Gufuu karaa keessa nama dhuftee waan hojjechuu barbaadu takka bakkaan ga'uutti dhorkitu. Amma ilmi namaa kun addunyaa tana hoggaaniif walitti qabu karoorri isaa addunyaa tana baay'ifachuu qofa taanaani karaa rabbii karaarra dhuftee magaa lubbuun hin feene tun wali rabbiin jeetun akka waan gufuu takka taate jechuudha nama sanitti. Isummaanuu oloodha. Fedhinnaa lubbuudhaatiif akka gufuuti immoo wanni kuni. Kaniifuu rabbiin amma isii tanaan tabba je'ee moggaase sadarkaan isii guddoo taanaan tana je'ee lubbuu irrattis wanni kun cinqii taanaanii aqabaa je'ee moggaase jedhan. Summa kaana jechuun eeganaa maan ta'in duuba min alladhiina aamanuu warra rabbitti amanirraa maan ta'ini edaa wujiin kheyrii tuni kan qeebalamtu yoo imaanni bira jiraate qeebalamtiidha laalammaa kuni deemu rabbiin. Amalaa jalqaba imaanam dubbanne imaana dhiisee eegan ammoo imaana boodarra fide eegasiifuu duuba imaana gara duraa maan fidinii jedhanii maasa'a mufassirtoonni bakka kanarratti durumaanuu namni imaana seenu bakka muuminni nama bakiilaa miti qorqodaan qabu jechuudha bakka dhugumaa bar namni gaafa duraa yeroo jaahiliyyaa keessa jiru cimaadha hoggaa amantee tanaaf seenes namuma cimaadha dhugumaa. Summa kaana jechuun eeganaa maan ta'e min alladhiina aamanuu warra rabbitti amanee وتواصوا بالصبر يجون أبصى ولي سن الرامان تين وتواصوا بالمرحمة ولي طلوا ما سور ولي سن الرامان تين جتوا بكرامة ولي قدو سنيفو هريرون جدو ساني جراتو هريرو بريدو كتاتو ولي رامة قدو ولي سن دعوان جراتو قبدي دبرما تيتي وجدتي قفودون تين نما سئرك خاصون بايه برباچي سادا أولئك جركنا قن أصحاب الميمنة ورمرقات جيسام warra guyyuma qiyaamaatu kara mirgaa goraniidha. Warri azaabammoo kara bitaa goraa bar yookiin warra galmee isaanii mirgaan kennamanii walladhiina kafaruu warri kabran bi'aayaatina toota quraana keenyaatti huma ashaabul mashaamati isaa warra bitaati je warra gara bitaa goramuun sanii jahannamitti deemaniin jechuudha. Yookiin galmee isaanii bitaan kennaman
عليهم إسان رتتاتودا نار مؤصدا جتون إبدي هقوق دو تاتي جتودا مطبقا جتون إبدي هقوقم تو تاتي إسان رتتهم جلا في قباني ستي هقوقم تيزدي مبر فراجن إساني جهنم قباني سماتي جهنم وما جلاني تبدا قباني إبدا جتودا سنيفو جرى خنران تينا ورجل قباسن الرا تهو في الدادا رب جل قبا سورة نارت خاكو ديما بسم الله الرحمن الرحيم جنة قرانا والفجر يجوني فجري رانك حد جم ربين فجر خجن نكون أما فجر صادق في فجر الكاذب جرا فجر صادق إنك خاتبك فجر بك ودك أبو خسبوا بايسات ملايكوني ديمتي أولباتو خواري سمي جرمات قبو بني آدم بسوني فجر ما بكما تيساني لام والفجر فجريران كخطه وليالي ناشريجي هل كان كورنسان إن كخطه جماتي ربين هل كان كورنقون هل كان كم يجورتي مفسر توني ولا بني ولا بني إنسان أمو ربين هل كان كورنا ومجي هل كان كورني باهي بكما كوني كورنا رمضان خرابوداتي جي مفسر توني كون يوخيو وليالي ناشريجون هل كان قويا كورنا ذي لجاسان إن كخطه باتي عرفادا أمو تفسيري خناتيتو الربريد آجان مالي يوجته قويا قرنا سنكيسا وانو وجتمو هجين أبا فيتي توقو خيرو برا وجتمو جي سني وجه ولتن كتاو جي إرغما لفخايا جريشو دا أي وسنيفو قرنا زلجا جنة فسرو دندينيا غرو موسون قرنا قوياتي مالي خلقانيتي متما خلقان قويا سنيتي ربين كفتو جراجان ati qabeeteen fasaruu dandeessaa garuu moo qubna dilijaa jenera gaarii والشفع يجون cimdiidhaan kakadhee jeema rabbiin cimdiin tun tanaa fi tanan jenne rabbiilla ilmi namaa cimdii qaba uumaan addunyaarra jirtu yoo laalte hundinuu cimdiidhaan jirti bakka tanaa fi dandeettii rabbii irratti waan nama qajeelchuu jira wal watri jechuun akkasuma maaseesi lakkoofsa qara ta'e qariidhaan kakadhee jechuudha oodnan barka jennu san eeyyuwa ammalaa cimdii fi qariidhaatiitu jira qarii sana maal jettanii meesin qeenxeedha qeenxee fi eela hobxiisaniitiitu irra fakkaata ammallee mongoo bakka tanaatiitu irra xiqqoo nama fudhachiisa wal watri jechuun mongoodhaan kakadhee jeema rabbiin mangoodha ahoona wali mangoona jechuun wal watri jechuun lakkoofsa qaraan kakadhee jechuu bakka lakkoofsa hir'uu guutuun ta'insan jechuudha amma gaafun eessarraa ka'a lakkoofsa takkarraa eegalama takka 3 5 jennee kadeemnu kana jechuudha watri keessa eenyu jira amma isa fa'aa jira rabbiin uumma tokkicha shariikan qabu innummaanuu kanadha lamma bakka tanaas waan guddoo jira wani rabbiin kakateenii fi wallaylee jechuun halkaniin kakadhe idaa yasri jechuun hoggaa innichi deeme gara bariisaatti ichi deema laalammaa halkan kana keessaas waan cimaa jira jechuudha gideechi deemtemmaa sulus halkanii qaboodaa takka sadaffaa halkanii qaboodaa keessa yeroo rabbiin samii addunyaa tana ragabbu mee namni araarama na gaafatu jula mee namni na kadhatu kaniin kadhaasaa san qeebaluuf namni gartee waa balleesse araarama na gaafatu kaniin araaramuuf namni toobatu kaniin toobaa isaa irraa qeebalu jee bakka carraa guddaa jira halkan kana keessa kanaafuu rabbiin halkaniin kakateya hal fi zaalika ammallee dubbiin deemu jirtigaa amma rabbiin ni kakate waa meeqaan kakate fajiriin kakate halkan kurmaan kakate washafi wal watrini kakate walleeyli idaa yasriinis kakate maas halkan ogaa gara dhumaattichi deeme jennee kakate hal fi zaalika jechuun kana keessa jira moon jiru jeeme qasamuun jechuun kakuun quubsu jira moon jiru mee lidii hijriin jechuun nama aqlii qabu kakuun quubsu jirumma waan kanaan eegaan kakadhe meema kana achigaa maaliin rabbiin waan jajjabaa kanaan kakatee garagalee as keessa kakuun quubsaa ta'e jira moon jiru je ni jira wani rabbiin akkana jeef wa innahu laqasamun law ta'lamun azim je bakka biraatti guddina kakuu kana agarsiisuudhaaf jecha rabbiin akkana jee jaaniin wanni waan kanaan irra kakadhe kun wooma dhugaati jechuu ballaa eegaan amma waan kanaan kakadhe wanni kun waan jajjabduu addunyaa keessatti argamtu kanaan eegaan kakadhe booda wanni irra kakadhe kun waan dhugaa ta'uu namni aqlii qabu tokko bakka sanatti bakka kakuu tanaan ni quufa jechuudha fudhatama qabdu wanni kun isa biratti wooma dhugaa irratti rabbiin waan jajjabduu tanaan kakateedha
هل في ذلك يجون كان خيتني جراي قسم وني خقتون لذيجرين نمني أقلي قبو وني خقتون أما يجون نمني سمون إسا فيا قبدو خناني خقتون شورا أيوة مالي خقتو قو مقا ربي تي في سفا ربي فان خقتم لينو تما أي ربي تي توان أمين خقتم لينو تي أوما ربي تين خقتو شركي خيسن وجيشا غير كفري تيشنو فيجودا أمو هل في ذلك قسم لذيجرين جيشون باينتي وني سي مولفتو amma kakuu tana keessa dhugatti namni nama aqlii qabu kakuun tun manquubsitu jechuutu irra fudhatama qaba. Alam tara jechuun sa'atin agarre yaa ergamaa kiyya kayfa fa'ala rabbuka akka rabbiin kee hojjete bi'aad ummata aaditti ka rabbiin hojjete garte moo garre sun imma ru'yaatami dhiiroo ru'yatu aynin harkaa ijaati moo harkaa qalbiiti qalbiin gallaalteen agarre jechuudha. Jawaaba qasamaatti gaddeemu jirraa jaan gaxoofu jirra mallee بعاد يجون عادي تكربين كوجته إرما يجون إرمي تكربين وجته عادي سناتي تو عادي دراتي في عادي بودا جامتي بكم تيجان إرمين تنتجل كباسني جانيني ذات العماد ورهم نايسان كتانجي شوكا أيوة عادي ورهم نكابوسان جرقنا ما ورهم نان عادة ما تيتي نمني كخينيا الدنيا خيزان جرجاني ذات العماد يجون warra dheerinaan beekamoodha isaan kataan jechuu addunyaa keessa yookiin yoo imaadii kana dheerinaan fassaruu dandeenya humnaan fassaruu dandeenya jari lachuutu qabammoo zaatil imaadii jechuun yookiin yoo warra dasa'ee jechuudha mana isaanii citaaraan jaarratu rifeensa beeladaatiin mana jaarratu warra mayyarri kun maali jechuu bakka jirummaan isaaniitu akkas turteedha zaatil imaadiin takkaas warra utubaa jechuu jaan mana isaanii utubaadhaan jaaranii jajjabeessanii jaaranii saniif rabbiin tanaan dubbate tafsiirri bakka tana baay'ee jira zaatil imaadiin warra humnaa warra dhedheerina qabu isaanuu tanaan dhaadatanii jiran jechuudha man ashaddu minnaa quwwatan yaaniin dhaadannee jarri beekamaadha dheerinummaan isaaniitu dhuundhuma 12 jaan immoo shariini an akkatti qorate hin beeyne akkas jeemmoo inni garuu immoo jarri dheerina qaba jarri kun jara harillaa jaamu san ta'uun dhabu mee seenaa qoradhaati ilaalaa jarri bakki ture maaseesi yamanuma kana ture bakka fagoon turre allatii jechuun aadiin sunu lam yuqlaq sanin uumamin misluwaa fakkaattiin isiidha filbilaadi dachii rabbii keeysatti dheerinaa fi humna qabaachuudhaan jechuu bakka tanaaf rabbiin isaan kophat dubbate wasamuuda jechuun samuuditti ka rabbiin kee hojjete alladiina isaan sunu jaabu sakra ka dhagaa qoratan jechuudha dhagaa qoranii tilaas soqanii manaan jaaratan akka nama addunyaa tana keessa du'uun teenye jechuudha. Amma duuba edaanuu dhagaa qoraa keessa galuun hin jirtu jechuudha lakkii jaraatiitu nuti akka waan addunyaa tana qofaaf uumamanii yookiin inumaa ugaaruma dhaqanii soqanii keessa galan dhagaa mana biraa yoo jaarreman dafee jiga jaanii isii tana akkuma waan addunyaa qofaaf uumamanii jechuudha. Akhiraa irraanfatanii addunyaa jala kutanii mana dhagaa qoraatiin jaarame keessa galuu ture jirri. yookiin inumaa dhaguma guddaa kana qoranii teknooloojiin isaanii yeroo sanii san turte jechuudha. Eeyyuwaa bilwaadi jechuun waadal hijri bakka jaamtutti bootaan sun ammallee beekamtuudha bakki sun ammallee namni sirritti irra jiranatti hin fakkaatu. Ergamaan alayhi salaatu wasalaam gaaf tokko odoo karaa deemanuu tabuukittichi deemu jiranii bakka san dafaa keessa dabraa jee ilaalama bakka sanatti azaabni jara saniif hin buun oolu dafaa keessa kutaa bishaan achiitiif hin fayyadaminaa keeysaa bahaa jee ummatatti labsee akkasitti ummanni dheeysee keeysaa bahee jaan gandi sun ganda hamaarrallee beekamaadha. Wafir'oowna jechuun fir'oownatti akka rabbiin kee hojjete zil'oowtaadi jechuun abbaa irree inni kate jechuun maasiisi irreedhaan ummata bulchaa ture jechuudha. Yookiin yoo zil'oowtaadi jechuun abbaa shikaalaa jechuudha. Yeroo nama adabu shikaala afur lafa gadhaweeti miilaa fi harka lamaan itti hidhee akkasitti aduu keessa oolchee harka kennisiisaa jedhan nama akkas ture. Yookiin yoo zil'oowtaadi jechuun abbaa wataaddaraa jechuudha. Kuni wataadara jechuun abbaa irree jechuun walumaa galattu irreedhaan ummata bulchaa ture humnaani alladhiina xaghuu isaan kun hundinuu warra daangaa dabranii fil bilaad jechuun biyya rabbii keessatti daangaa dabranii faaksaruu fi alfasaad jechuun dachee keessatti badii baay'isanii fasabba alayhim rabbuka rabbiin kee isaan irratti ni buuse sawta azaaba akaakuu adabaa rabbiin itti buuse jedhan gosa adaba cimaa rabbiin itti buuse jara kana hunda akaakuu adda addaa itti bu'e aadittis azaaba bu'ee ilaaluu dandeessa
garagalii samuudittis adaba bu'ee fir'aawnattis ka bu'e hundinuu adda adda jechuu himuudhaafiya. inna rabbaka kuno jawaabni kakuu kana maal jee wal fajriin kakadhe inna rabbaka rabbiin kee labil mirfaad jechuun hujii gabrootaa takka takka beekayye. mirfaad jechuun boota haaxii jechuu jedhan aslitti bakirraa dhufe keellaa jechuu bakka namni tokkolleen irraa maquu hin dandeenye laachumaan ba'a. bootaan sun bootaa istiraatiijiidha hunda arkuu danda'a. kana jechuun maaliree labil mirfaad jechuun hujii gabrootaa takka takka beekaa bakka itti irraa maqanii duraa dheeysanii hin jiru jechuudha bakka rabbi duraa. fa'ammal insaanuu ammoo ilmi namaa kun kaafira baanaa jedhan إذا ما ابتلاه ربه يرو ربي إسا قرته إسا مكره فأكرمه جتون إسا قد سمو نعمة ساتخنه فياخنه في ونعمه جتو يرو إسا كان نيسي ربي نعمة ساتين إسا بدأت فيقول نجا ربي كي أكرمني جتون نقد سجا كلمة حق أريد بها الباطل جوان نقوني ربي كي نقد دادا ناف جيما لما نقوني ربي غلطون فتو في الجنة جان مسكينة دادا شو ديما nama fayyaan qabne dhaadachuuf jee malee dhuguma silaa waan dhugaan juu taate ilga qabuuf waan juu taate nimaa rabbii masakkaruuf odoo juu taate sirri akraman jechuu rabbiin kiyya na kabaje bar sirra ani rabbiin kun na guddise ati immoo rabbiin si jibbee jira jechuu deema laal. waammaa idaa mabtalaahu jechuun hoggaa rabbiin isaa isa mokkoree faqadara alee itti xiqqeeyse rizqahu kennaa isaa hoggaatti xiqqeeyse fayaquulu jechuun ija rabbii ahaanani aboo rabbiin kiyya na xiqqeeyse jaa jechuudha. dhuguma ummatunis rizqii isaarraa xiqqeeyse na xiqqeeyse tanaas imma maal je rabbi komachuu isaati ummatunis rabbi komachuuf je maaliif ganda keeysaa na qofa barbaada wanni kana na godhuuf tun maaliif waan jiru jechuudha. laaleeyfatee dubbatu jira barammayin rabbumattuu hijaa qabachuu jira xiiqiidhaan dubbatu jira malee dubbii sana rabbiin kiyya kunoo dandeettiin isaa kana isumaatiitu kana na godhe umaa gaafuma inni narraa kaasuun afadhaa jechuuf hin deemummaa. daangaa dabruu fi kallaa jechuun lakkisaa taa'a jeemma rabbiin maaliif akkana jee waan kana amma rabbiin lolaaf je'ee jaan badiin teeysan tana qofaa miti ammallee badii biraa qabdan jechuudha. na komachuu fi akkasuma maatii si miskiina dhaadachuu qofaa miti badiin teeysanii ballaa tukrimuun al-yatiim jechuun inuun maatis bar yataamaa hon kabajjanii baritiin je silaamma namni qalbiin isaa laaftu yataamaa ijoollee abbaan irraa duuteef rifachuu qaba namni kuni kabajuu qaba ija ilmoo ifiitiin laaluun yataamaa laaluu qaba jechuudha. amma kana jechuun maali nama silaa isaanitti haajamuuf haajaan baasan jechuudha baramma walaa tahaadduuna jechuun naman kakaaftanii alaa ta'aamil miskiin hiyyeeysa nyaachisuu irratti naman kakaaftayya teeysanitti kennuu dhiisi tanamaa sunuu eeysaatti baatee lola qabdan jechuudha. kana jechuun amma hariiroon isin uumaa rabbiitti wajjii qabdan zeeroodha jechuu himu jiran rabbiin jara sanii jechuudha. amma saniifuu laafina qalbiin qabdanii hariiroon makluuqaa wajjii isin qabdan hariiroo duwwaadha. kan ammoo rabbii wajjii qabanis duwwaa beekadhugaa. wataakuluuna turaasa jechuun horii dhaalma yaammoo ni nyaattan aklan lammaa jechuun nyaatinsa cimaa ashaddal akli jechuudha baramala nyaatinsa cimaa waan kana bilaashitti waan harkataniif wooma akkuma odootti hin laffa'iin harkatan waan taateef nyaatinsa cimaa abbicha immoo qabeenya kana dhiisee du'e san hin yaadatalla. rabbiin isa kana ajjeese ani sanuma ajjeesuu ta'a ittiin gorfamuu qaba silaalaa amma namni immoo horii tokko gaani firasaa irraa dhaale dhaalmaya kana ittiin yaadachuu qaba du'a sanii san yaadachuu dhiisee nyaatinsuma cimaa tokko nyaata bakka akkuma nama gaaraantii hirkatee addunyaa tana keessatti hafuu deemuutti. watuhibbuuna almaala jechuun horii ni jaalattan hubban jammaa jechuun jaalala baay'ee jammi hoggaa jenne kasiir jechuma jammuun kasiir jaan amma hoggaanii fi haasawan baay'ina waan takkaa hoggaa himu barbaadan hisaa bareedduu hoggaa taate jammuun kasiir jaan baay'ee jechuudha. hubban jammaa jechuun jaalala baay'ee daangaa dabartee fira keessanillee isin irraanfachiisa. jaalala baay'ee maasiisi daangaa dabartee ibaadaa rabbiillee isin irraanfachiisa. jaalala baay'ee rabbii isinii kenne sanillee isin irraanfachiistu jechuudha. kallaa jechuun dhagayaa je idaa dukkatil ardu jechuun hoggaa dachiin dhawamtee dakkan jechuun waliin dhawaminsa takka ol fuudhamtee hoggaa dachiin akkanatti waliin dhawamte dukkatiin tun eessaraa dhufe dhiiroo yeroo dachiin kirkiri lafaa ka'ee jechuma sochootee taharrakate
yeroo dachiin sochootee ayyee waliin dhawamte dakkan dakkamu waliin dhawaminsa cimaa jechuudha. Wajaa rabbuka rabbii kee hoggaa dhufe wal malaku malaayikaanis hoggaa dhufte saffan saffaa jechuun hiriira galuu haala ta'anii malaayikonni saffaniin kun haala eenyurraa ta'a malaayikotarraa malee rabbii miti jechuudha. Rabbi imma malaayikaa wajjin hiriira tokkotti hin lakkaa'in. Haalli kun wal malakuurraa dhufe malee rabbii san itti fudhatumma. Rabbiin kee hoggaa dhufe malaayikaanis saffan jechuun hiriira galanii wajjiya yooma idin guyyaa san ni dhufama. Bijannama jechuun jahannami ni dhufama. Yooma yatadakkaru l'insaanu guyyaa ilmi namaa yaadatu waannaa lahu dhikraa guyyaa san yaadannaan isaa fayyada jemma. Guyyaa namni gorfamu kaasirra gorsa fudhachuu dide waannaa lahu dhikraa gorfamuun isaa taa yeroo san bakki dabarte yaquulu ni yaa leeysanii wayu sootiin qaddamtu jechuun dabarfadhee li hayaatii jiruu tiyyataarraan tanaaf odoo dabarfadhee way hojjedhee addunyaa keessatti fayyuma idin guyyaa san laa yu'adhibu jechuun hin qixaatu rabbiin adabahu jechuun adaba laa yu'adhibu hin qixaatu faayilli gana dhufaa taa'ame laa yu'adhibu jechuun adabuu hin danda'u adabahu jechuun adaba ka rabbiin jara san qixaatu ahadun nam tokkollee nama qixaaxuu hin danda'u. Adabni ka adaba rabbii cimaan jiru walaa yuusiqu jechuun nama ni dhuhu wasaaqa'uu hidhinsa rabbiin nama keessa ni dhuhu ahadun nam tokkollee nama hidhuu hin danda'u addunyaa tana keessatti. Yaa ayyatu nafsul mutmainnatu muumintootaan akkanaa jaama. Isiintu nama gammachuu addunyaa irratti hoggaa lubbuun keessaa bahuu deemtuu fi akhiraan maasis hoggaa jannata arkee simannaaf wanni kun jaamtiinii jaan. Yaa ayyatu nafsul mutmainnatu yaa lubbuu rabbitti amantuu turte yaa lubbuu imaana irratti tasgabbooytee turte irji'ii deebi'ii jaamaanii ilaa rabbika gara rabbii keetii raadiyataniin jaalattu haala taateen hujii ta'e mardiyatan jechuun jaalatamtu haala taateen rabbi biratti maafiisiya. Raadiyaa jechuun hujii isiidhaa jaalatti mardiyyaan ammaa rabbi biratti fudhatama qabdiidhamma. Fadqulee seeni fi ibaadii garee gabroota kiyyaa keessa seenii wadqulee jannati tiyya seenii jaamaaniya. Yeroon tun amma yeroo lama jenne addunyaa irratti hoggaa du'aa deemuu fi akhiraa hoggaa dhaqee jechuudha. Subhaana rabbika rabbil izzati ergaa takkaa jiraa jaanii ergaa isaan isinitti